السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmaan Oromoo hundi keessan bakka jirtanitti salaamata fi rahmanni Rabbii isin biraa jiraatu gaafii fi deebii goona jechuudha. Maaliif gaafii isintu na gaafate anis isiniif deebisuudhaaf qophaa'eetiin dhufe jechuudha. Akkasuma na wajjin turtii gaarii ana Maliyaa Ahmed Orotu YouTube illeen akkasuma waan jiruuf dhayxanii sheeris laayikis feetan akkanas gootarra koon qabu jechuudha. Asiin akkas jeesin filma gaafii tokkoffaa akkana jette. Maaliif ati maaliif adda dhoofattee jedhe. Adda tana uumaa miti hin kufne wanni ni adda tana dhoofadheef anaa miti kan hin dhoofadhe yeroo ijoollummaa gizee ijji ijoollee dhukkubdu ija tana dhoosanii dhiiga itti naqanii jechuudha. Kun gaafiin tokkoffaan kana fakkaata. Gaafiin itti aantu ammaas akkana jetti. Ati maaliif Faatee Aniyyaa fakkaata? Firooma qabdan moo ati obboleettii keeti Faateenii jettan. Galatooma Faatee Aniyyaa jechuun artistii Oromoo cimtuu jabduu akkasumas gaarii namaati. Gaafii na gaafachuu keessaniif galatoomaaf nama hedduun na gaafate. Faatee Aniyyaa ni beeytanii artistii teenya guddoo nuti qabnu akkasumas ni kabajnaa ni jaalannaa. Faatee Aniyyaati nuti wal maleekuma tokko nu uume ammas firummaa hin qabnuun isin jaasumaan isin ittiin dheeressu. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Eessa jiraattaa? Wallahi ardumaa fi samii jidduun jira jechuudha. Numaan jira biyya Arabaa keessaan jira gabaabdumatti Suudi Arabiyaa jechuudha. Okay. Ati artistii turte moo artistiidha? Artistii hin turre duriif amma immoo yeroo ammaa kanaaf artistii ta'uuf fuuldura kiyyaafis waan gaarii waan gaggaarii iddoo nuti jirruu fi haala jireenya biyya namaa keessa jirru waan nuti mijaahin waa hedduu wanni jiruuf adda nu muruu danda'a. Akkasumas kaayyoon keenya gama fuulduraatti itti fufuu danda'a. Ammaaf ammoo sirba tokkoon artistii ta'ee jira jechuudha. Garuu hojiirratti ooluuf malee Oromoon tiyya gaggaariin qaaliin hedduun hin daawwanne jechuudha. Akkasii dhayxanii daawwachuu dandeessan. YouTube Maliyaa Muhammad Orotu jettaniiti dhayxaniiti sheeris laayikis godhuun dagatiin haadhaachumaan nu daawwachuu dandeessanii jechuu sirba sun. Gaafiin afraffaan akkana jetti. Ati hidhii fi ija kee maaliif gizee hunda cilee itti dibdaa? Maal si galcheeti? Moo maal jeesiniif haa himu ga'a? Cilee hin dibanne. Cileen tun tanuma Rabbi dibee waan ta'eef ani cilee hin dibanne. Warri cilee dibattan jettan immoo dogoggortanii jirtanii. Ani cilee hin dibanne jechuudha. Bakka hundaa'uu Rabbumaan nama uuma waan ta'eef uumaa akkasii Rabbiitu tolcha namaa miti jechuudha. Gaafii shanaffaa akkana jetti Tatu Muraati. Tatu Muraata dhiiroo ofirraa dhiisu. Akkana jetti. Gaafii shanaffaan umriin kee meeqaa? Umriin kiyyaa 40 yookaan 45 ani hin beeku waan ta'eef. Ani immoo qixa sanittiin itti tilmaamaa jechuudha. Isinis tilmaamuu dandeessa waan ta'eef nagattiin isin jaa turtiin hojii godhuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Ka itti aanuun hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf turaan isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Warri gaafii na gaafattan hundi keessanuu galatoomaan isinin jaa. Obboleeyyan kee gaariif qaqqaalii hundi keessanuu wal haa jajjabeessinuu wal bira haa dhaabbannu wal maddii haa dhaabbannuun isinin jaa. Sheer laayik qofaanii wal gargaaraan isinin jaa. Nagatti.